Akkam nageenya keessan badhaadha kabajamtoota hordoftoota Wabe miidiyaa odeeffannoo Noovembar 2021 sanii dhiyeessa. Namni sanii dhiyeessu ammoo na Abbaasii am odeeffannoo kenna bal'inaan. Hidhattoonni TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo addu waraanatti qaaman wal qunnamuu ibsame. Ji'oota dura paarlaamaan Ethiopia dhaabbilee shororkeessitoota kan jedheen TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo bulchiinsa Abiy Ahmed kuffisuuf waliin hojjechuuf kan walii galan yoo ta'u, waraanni isaanii qaaman walitti dabalamuu ammoo TPLF beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa hidhattoonni isaanii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Aba'oo Shanee ittiin jedhu waliin qaaman wal qunnamuu isaanii BBC'tti hime. Obbo Geetaachoon humnoonni lamaan eessatti akka wal qunnamanis ta'e waliin ta'anii waraanuu eegaluu ifa hin goone. Obbo Geetaachoon kan jedhu humnoonni isaanii magaalaa Addisee fi Kombolchaa kan Finfinnee irraa fageenya 350 ta'u irratti argaman to'achuun isaanii fi gara naannoo Amaaraa bulchiinsa addaa saba Oromootti imala eegaluun isaanii erga gabaafameeti. Hoggana waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo Jaalmarroon ammoo wiixata kaleessa BBC'tti yoo dubbatu humnoonni lamaan guyyoota dhufan keessatti waliin ta'anii humnoota mootummaa waraanuu akka eegalan dubbatee ture. Dhiheenya asitti waliin duula waraanaa eegalaa akka jiranis himee jira. TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itiyoophiyaatiin dhaabbilee shororkeessoo jedhamu isaanii hordofee akka waliin hojjetan ibsu isaaniin dura mootummaan irraddeebiin lameen yaada fi loojistikiin waliin hojjechaa jiru jechuun himachaa ture. Qaamni tokko ergama inni tokko ammoo ajajaa ta'ee biyya diiguuf waliin hojjetu jechuunis miidiyaaleen biyya keessaa sagantaalee adda addaa irratti hojjechaa turan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Kumsaa Dirribaa turtii BBC waliin taasiseen loltoonni garee isaa lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti magaalota hedduu to'achaa akka jiran hima. Duula isaanii kana keessatti humnoonni mootummaa lola jabaa osoo hin godhin duubatti deebi'anii akka jiranis dubbati. Dhimma kana irratti dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa deebii akka kennuuf qunnamus argachuu hin dandeenye jedhe BBC'n. Naannolee amma waraanni bilisummaa Oromoo to'adheera jedhu keessatti rakkoon tajaajila bilbilaa fi intarneetaa waan jiruuf jiraattota irraa mirkaneeffachuunis rakkisaa ta'eera. Gareen lamaan duulli isaanii gara magaalaa guddoo Finfinnee ta'uu fi bulchiinsa muummichi ministeera Abiy Ahmed kuffisu akka ta'es mirkaneessaniiru. Mootummaan humnoonni alaa adii fi gurraachonni adda wallootti TPLF waliin lolaniiru jedhe. Mootummaan Biltsiginnaa adda waraanatiin injifatamuu isaaf sababa kijibaa fi fudhatama hin qabne dhiheessuun uummata sobuu itti fufee jira. Akkuma kanaan dura uummataaf jennee Maqalee lakkisnee baane loltoonni Soomaaliyaa fi Eertiraa lol Tigraay irratti hin hirmaanne jechuun haalaa bahe har'a immoo loltoonni biyya alaa TPLF waliin hiriiraniiru jechuun soba itti barate gad lakkisuu itti fufee jira. Muummichi ministeera Abiy marii hooggantoota olaanoo waliin godhe irratti kan waraanaa fi kaayoon waraana kanaa maal akka ta'e yoo ibsu waraanni tooftaa isaa dhuma fedhii siyaasaa ittiin galmaan gahanidha. Kaayoon waraanaa garuu nagaa fiduudha jedha. Ofii isaatiif waraanatti waamaa ammas nagaa fiduudha jedhaa jira. Kana booda Itoophiyaa keessatti humna qawweetiin mootummaa ta'uun akka hin danda'amne mirkaneessuudhaan fedhiin siyaasaa keenyaa jedha. Fedhiin siyaasaa fi galmi kun garuu man ta'anii raayyaan ittisaa maal godhe humni addaa maal godhe jedhanii gaafachuu qofaan hin milkaa'us jedhe. Waraana waggaa tokkoof adeemaa jiru kan irra aanuuf kutannoon hojjechuun barbaachisaa ta'us dubbati. Waraanicha loluu yookaan waraanuun haafu waa'ee waraanichaa dhagahuun ni nufsiisa. Waa'ee waraanichaa karoorsuun loltoota uffachiisuun hidhachiisuun ni nufsiisas jedhe. Kanaaf halkan madaaluun kutannee yoo qophoofne qofa gareen kun waan barbaadu akka hin milkeessin godhuu kan dandeenyu jedhe muummichi ministeera Abiy. Uummanni Itoophiyaa yeroo garaagaraa lammata bitamuuf akka qophii hin taane maallaqa buusuun ijoollee isaa waraanatti erguun fi hiriira mirkaneessee jira. Garuu gahaas mitiis jedhe. Gama mootummaan sosochii uummata mul'atu sirnaan qindeessuun bu'aa qabatamaa fiduu irratti hanqinni akka tures hime. Haala kan duraarra fooyya'e qabuun naannoleen hundi uummata dammaqsanii gurmeessanii hidhachiisanii sadarkaa biyyaatti haal qindaa'een akka qolachuu dandeenyu hojjechuu qabnaas jedhe. Jiraattonni magaalaa Finfinnee meeshaa waraanaa isaanii akka galmeessisanii ittiin of eegan gaafataman. Jiraattonni magaalaa Finfinnee meeshaa waraanaa amma dur galmaa'ee taa'ee fi hin galmaa'in harkaa qaban guyyoota lama keessatti akka galmeessisanii ittiin naannoo isaanii eegan bulchiinsi magaalaa Finfinnee waamicha dhiyeesse. Hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa ibsa kenneen jiraattonni magaalatti meeshaa waraanaa dhuunfaan qaban guyyaa lama keessatti waajjira isaaniitti akka galmeessisan hubachiisan.
Jiraattoonni magaalattii mandara isaaniitti gurmaa'anii nageenya naannoo isaanii eeguuf akka hojjetan waamicha dhiyeessuu isaanis miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kanneen meeshaa waraanaa qaban ittiin naannoo eeguu hin dandeenye imaanaan mootummaaf akka kennanis gaafatamaniiru. Gurmaa'insi jiraattonni nageenya tikfachuuf godhan kun caasaa qaamolee nageenya mootummaa waliin qindoominaan akka ta'us beeksisuun isaanis gabaafameera. Magaalaan Finfinnee nagaa qabaachuu himanii qaamoleen burjaajii uuman to'annoo jala oolfamaa jiru jedhaniiru. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessa jiraatan eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffachuun tibba kan dhalattoonni Tigraay hedduminaan mana to'annoo jala oolfamaa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Caasaan nageenyaa fi tasgabbii qindaa'aan bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalattii keessatti qaamoleen TPLF deeggaran jiraattota magaalichaa burjaajeessuu fi huccuu dambii qaamolee nageenyaa uffachuun yaada biyya diiguu isaanii milkeessuuf yaalaa jiru jedheen irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuu eegalu koomishiniin poolisii magaalichaa ibseera. Sanbata darbe hidhattoonni TPLF magaalaa Dasee to'achuun gabaafamuu Sanbata darbe hidhattoonni TPLF magaalaa Dasee to'achuun gabaafamuu hordofee mootummaan uummanni biyyattii guutuun sochii waraanaa kan waan qabu hidhatee dura akka dhaabbatu waamicha gochuu dabalatee ibsoota adda addaa baasaa jira. Dr. Qanaan dhimma meeshaa waraanaa jiraattonni magaalaa Finfinnee harkaa qaban ilaalchisee yoo dubbatu meeshaan kun kan amma dura galmaa'ee ta'uu irra deebiin akka galmaa hubachiisan. Meeshaan qaban mootummaan kan beekamuu fi seera qabeessa erga ta'ee jiraattonni mataa isaanii ittiin nageenya isaanii akka eeggatan ni hayyamamaa jedhan. Kanneen meeshaa qabaatanii nageenya isaanii ittiin eeggachuu hin dandeenye nam dhiyoo jirutti yookaan ammoo mootummaatti adaraadhaan kennachuu danda'u jedhaniiru. Sakattaa tasaa fi iddilee lo'ee gala to'achuuf godhamu akka deeggaranis jiraattota Finfinneef waamichi dhiyeesseera. Dr. Qana'aan kireessitoota mana jireenyaa, hoteelaa fi kanneen tajaajila biroos kennan tajaajiluma isaanii dhiheenyaan akka hordofaniif waraqaa eenyummaa akka gaafatanis waamicha dhiyeessaniiru. Hordoftoota keenya odeeffannoo ammaaf qabnu kanuma qophii keenya biraatti walitti deebinuutu nagaa keessa turasaniin jenna.